dhiifama egaa dhiifama siin jeeqaa jiru jeeqanis egaa cufuudhaa fi waan tattaafachaa jiran argaa jirraa garuu milkaa'uu fi waan hin taanedha. Hundumaafiyyuu egaa jarri waan biraati kan isaan yaadaa jirani. Kanumaan mee itti adeemnaa gara oduu jalqabaatti deemnaa. Oduu jalqabaatiin oduun keenya jalqabaa oolmaa Tigraayin hiite nama 4,000 ol ajjeese jedhanii jiru. Nama 4,000 olii har'aa waraana geggeessineeni. Waraana jidduu kana geggeessinee jedhanii waraana jidduu kana bal'inaanii karaa Kooram, karaa Raayyaa akkasumas karaa dhiyaa Tigraayin karaa Maayitsabrii kanaanii geggeessineeni waraana 4,000 ol ajjeesnee jirra jedhanii jiru. Kanaan egaa injifannoo guddaa argannee jirra jedhanii jiru. Har'aa warri Tigraayii ofumaa isaaniitii kan isaan ilaallatu ibsa baasanii jiru. Ibsa baasan kanaanii waan garagaraa dubbachaa turanii kana goone jechaa turanii kana baasannee irraa kana argannee jirraa karaa kana injifannee jirraa jedhanii jiru. Kun egaa waan baay'ee namatti toluudha, waan baay'ee nama gammachiisuu jedhaniiti kan isaan laalanii meeshaa waraanaa gurguddaas hedduu boojinee jirraa jedhanii jiru. Meeshaa waraanaa booji'anis baay'ee argisiisaa turanii meeshaa waraanaa hedduu naannoo konkolaataa 100 olii boojinee jirraa jedhanii jiru. Loltoota hedduus akkasuma boojinee jirraa jedhanii jiru. Gama biraatiin warri Amaaraa Allamaaxaa deebinee qabannee jedhanii jiru. Egaa kana kan jedhee mootummaan haga ammaa ibsa baase hin qabu. Mootummaan ibsa baase hin qabu. Mootummaan Amaaras ibsa tokkoyyuu hin baasne, kan federaalas ibsa tokkoyyuu hin baasne. Garuu warri asii VOA hoggana kan jedhanii reediyoon Ahaaduu kaleessa akka biyya saniitti gaariin gaddaa akka biyya kanatti immoo kaleessa gaafatee ture kantiibaa Allamaaxaa. Kantiibaan Allamaaxaa erga warri wayyaanii qabatanii waan kana Allamaaxaa deebisanii qabatanii namni 1,000 achi baqachaa jira. Namni 1,000 baqachaa waan jiruufi rakkoo guddaarra jiru jedhee jira. Sanarraanii itti ka'anii baay'ee balaaleffachaa turanii akkamitti akkas jettaa akkamitti kana nutti kofalchiistaa jedhanii erga kana jedhaniin booda fakkaata deebi'ee gaazexaa kanatti yookiin immoo reediyoo kanatti ibsate. Reediyoo kanatti erga dubbateen booda reediyoo kanaanii deebinee qabannee jirraa Allamaaxaan jira ammaayyuu jedhee jira. Reediyoon kun egaa Allamaaxaa warri Amaaraa akka qabateedha kan inni ibsaa jiru. Garuu dubbiin dhugaa hin fakkaatu. Gara tokkoon warri Tigraayis wanti isaan jedhan hin jiru. Waraanni gaggeeffamaa jira kan jedhaniyyuu karaa Maayitsabriitiin waraana deebisanii rukutuu deebisanii Maayitsabrii qabachuudhaa fi tattaaffii godhametu jira malee gara Raayyaatiin tarkaanfii waraanumtuyyuu hin jira jedhanii hin yaadne. Sanaan ala warri FPNs akka gabaasetti achirratti military building up yookiin immoo achirratti loltuu cimsachuu baay'inaan loltuu garasitti erganii loltuu ergamisanii fi dahoo gochuu fi meeshaa waraanaa gurguddaa garasitti erguutu mul'ata malee waraanni achiin geggeeffame isaa kan gabaase haga ammaa homtuu hin jiru. Kanaan egaa sobaa waan ittiin of jajjabeessan fakkaata. Otoo dhugaa ta'e mootummaanis ililchee dura kan himu. Warri Amaaras miidiyaan Amaaraa kanuma afarsaa dura silaa miidiyaa Amaaratiiyyuu kana kan gabaasee kunoo guyyaa tokkotti qabatanii guyyaa tokkotti harkaa baasnee akkas goonee jirra jedhanii kan gabaasanii. Kanaafuu wantichi soba jennee amannaa nuti odeeffannoo arganneen hanga ammaa harkuma
warra Tigraay akka jirtudha kan dubbatamaa jiru. Gama biraatiin hiiti yookiin humni ittisa Tigraay waraana haala adda ta'een jabeessan itti fufa jedhee jira. Amma waraanni amma har'aa jalqabee isaan akka biyya sanitti nu biraa akka boruuti jalqabee waraana haala adda ta'een lakkoofsanis gosaanis haala adda ta'een jabeessan itti adeema jedhee jira. Kanaanii tarkaanfii cimaa fi tarkaanfii gurguddaa fudhachuudhaaf deemaa jiranii jiru. Egaa waraanni kun waraana baay'ee hamaa ta'uudhaaf deemaa jira. Haga ammaa yoo dhuguma ta'ee jidduu kanatti namni 4,000 olii irratti dhume ta'ee kun baay'ee kan nama gaddisiisuu fi baay'ee kan nama aarsudha. Lubbuu namaa waan hin taane irratti dhabuuni silaa waan hin malleedha garuu maal godhanii lamaaniyyuu keessattuyyuu gara Abiyyiitiin anatu jira anatu beekadha kan ka'e rakkoon kun hundi dhufee ittaanee egaa mee waan isaan godhan garamiin akka waraana kana akkasitti cimsanii deeman hin beeknu. Tarii garuu gara Humaraatiin ta'uu danda'a. Humaraatti amma BBC'n akka gabaasetti karaa Humaraa rakkoo guddaatu mul'achaa jira. Namoonni baqatanii bahaa jiru jedhanii jiru. Humaraa keessaa warri Tigraay milishaan Amaaraa faannoon mana namaarra deemanii Tigraay yoo taatanii jedhanii dhalataa Tigraay keessattuyyuu umuriin isaa waraana ga'ee achi manarra deemanii galmeessuu hin baasuu kaan hin ajjeesuu kaan hin qabuu sanarraa kan ka'e namoonni hedduun baqatanii gara Suudaanitti galaa jiru jedhamee jira. Kuni baay'ee waan nama yaaddessuudha. Kana duras ethnic cleansing jedhamee duguggaa sanyii geggeeffamee jira jedhamee mootummaan gamtoomanii akkasumas Ameerikaanii dhimma kanaa ifa gootee ture. Tarkaanfiin akka irratti fudhatamu jettee ture warra kana raawwatan irratti. Kanaaf ammallee taanan waan kun akkasitti adeemaa jira taanan rakkoo guddaa fiduudhaaf deemaa jira. Hundumaafiyyuu kun waan addunyaa alaarmii keessa galchuudha. Waan addunyaan egaa caalaa akka iyyitu amma waraanni kun akka dhaabbatu godhanii waan godhuudha. Gama biraatiin Amnistiinis Human Rights Watchiinis gaafatanii jiru. Warra Tigraay dhalattoota Tigraay hedduu isaanii Finfinnee keessaa hidhanii jiru. Kun egaa waanuma dhalattoota Tigraay ta'anii fi Finfinnee keessa maa jiraatu iddoo biraas maa jiraatu jedhanii namoota baay'ee qabaa jiru, namoota baay'ee hidhaa jiru. Kuni baay'ee yaaddoo keessa nama galchee jira, nama baay'ee sodaachisee jira. Addunyaa guutuunis sodaatanii jiru. Sodaa kanaan amma obsaniis gorsaniis waan dadhabanii fi gara tarkaanfii wayitti deemuun isaanii waan hin oolle jedhamee jira. Kanaan egaa gara oduu ittaanutti deemna. Oduu ittaanuun milishoonni Oromiyaa badanii deebi'aa jiru. Milishoota muraasa tokko arginee isin dubbisna jennaanii sodaatanii tariyoo egaa sodaa kana jalaa ba'anii bilbilaanii kan argachuu yaalaa jirraa. Akka nun jedhanitti nuti otoo hin beekini karaa kaanini karaa Affaar eegduu karaa Jibuutidha gara Finfinnee geessu isa eegduu karaan kuni cufamuu danda'a jedhaniiti nu fuudhanii deemanii jedhanii kun immoo hidha Abbayyaa eegduu nu jedhanii nu qabanii deemanii jedhanii jiru. Egaa nama baay'een namni nuti beeknullee mataa isaaniitiin jiru kanumti sadarkaadhuma umurii koollee jiranii jiru. Egaa namoota daa'ima qofa dargaggeessa qofa otoo hin ta'in kanuma argan walitti qabanii ergaa jiru jedhamaa jira amma. Kanaan milishoonni kuni erga achi jedhaniin booda gara lola Tigraayitti gaafa geessanii achitti siiqsanii nuti hin deemnu nuti kan dhufneef kanaa miti kan manaa baanis kanaa miti fi jedhanii baay'een isaanii mufatanii badanii deebi'aa akka jiranidha kan dhaga'amaa jiru. Egaa kun baay'ee kan nama gaariidha waan gaariidha jenneetis yaannaa otoo waan kun itti fufee gaariidha. Warri biyya jirtan keessattuyyuu
warri Oromiyaa, warri bulchaa jirtan, warri fira achi qabdan, firri keessan kan achi deemaa jiru. Duraan dursee isin gorsina, isinitti himna. Waraanni kun isiniin ilaallatu. Waraanni kun uummata Oromoo ilaallatu. Waraana kana keessaa Oromoon bahuu qaba. Waraana kana keessaa Oromoon bahuu kan qabu akka sabaatti waan nun ilaallanne. Rakkoon kun rakkoo mootummaa Amaaratii fi rakkoo mootummaa Tigraay. Uummanni Oromoo kana keessatti gaheen inni taphachuu qabu araarsuudhaan. Gaheen inni taphachuu qabu seerri haa eegamuudha. Seerri immoo kan inni eegamu yoo akka seera akka heerri biyyattii jedhu sanitti deemameedha. Akka heera biyyattii sanitti ifatti lafa kaa'ee jira heerri biyyattii. Yoo rakkoon daangaa jiraate rakkoo daangaa sana fixachuu kan qabu naannolee lamaan. Naannoo lamaan fixachuu baatee koreen federeeshinii yookiin qaamni federeeshinii keessa seenuudhaanii koreen manni marii federeeshinii suni hiikoo itti kenna. Yoo barbaade refereendamii haa gaggeessu. Yoo barbaade isaanii haa murteessu. Otoo kun hin ta'ini, otoo waan kun seeraan otoo hin xumuramini humnaan waan kana itti adeemuu kana uummanni Oromoo lakkii jechuu qabaa ture. Abiyyi warra Amaara waan ta'eef isaanuma wajjiniin waan jibba wayyaanii qofa qabuu fi sanatti galee kanaaf uummanni Oromoo kana diduu qaba. Kuni akka sabaatti kan jennudha. Akka sabaatti nun ilaallatu. Akka dhuunfaa keessanittis isiniin ilaallatu. Akka dhuunfaa keessanitti immoo badii guddaa isinirraan ga'uudhaaf deemaa jira. Waraanni kun waraana haqa qabeessaa miti. Waraanni haqa qabeessa waan hin taaneef waraana sirrii waan hin taaneef waraana sirrii waan hin taaneef waraana addunyaa guutuun lakkii jedhee jibbaa jiru Abiyyi deebi'eerra waan akkasii kana jedhee jirutti ijoollee keessan erguun yookiin ofumaa dhaquun kuni badii guddaa isinirraan ga'a. Badii guddaa fira keessan warra qabdan hunda gorsaa didaa. Namni kun achi ijoolleen kun namni achirratti hirmaate hundi even diiviin isa ga'ee jennaan bahuu hin danda'u. Ijoolleen isaa diivii argatteenaan biyya alaa deemanii hojjechuu hin danda'an. Iskoolarshipii argachuu hin danda'an. Biyyi hundi Awurooppaa haa ta'u, Ingilizii haa ta'u, Ameerikaa haa ta'u, ati yookiin maatiin kee jenosaayidii keessatti yookiin duguggaa sanyii keessatti dhiittaa mirga namaa keessatti hirmaattanii jirtu jedhanii gaafatu. Kanammoo isaan odeeffannoo qabu. Ammaa jalqabee odeeffannoo qabu. Loltuun biyyatti milishaan Oromiyaas even milishaan Oromiyaa haga ammaa kan Ameerikaan himatte milishaa Oromiyaa otoo hin ta'in milishaa Amaaraa faannoo akkasumas poolisii addaa Amaaraa isaan kun miseensa isaa kan ta'an hundi carraa kana hin argatan. Carraa kana hin argatanii isa kana ofii waan badanii fi isinis balleessuudhaa fi waraana kanatti isin fidaa jiru. Waraana kanatti diraag isin gochaa jiru. Isin makaa jiru. Kanaaf kuni badii ofitti fidu. Egaa badanii walumaan haa badan isaan. Abiyyi mataa badee warri Amaaras namni keessaa dhaga'u beeku hin jiru. Isaan haa badanii egaa hin banna jedhani. Oromiyaan garuu haga ammaa yoo xinnaate rakkoo guddaa rakkoo baay'ee Oromiyaa keessatti uumamee jira. Ajjechaa namaa ajjechaa baay'ee geggeessitanii jirtu. Yoo xinnaate isa akka Oromootti biyya keenyatti fixachuu dandeenya. Isa sana seeranis gumaanis fixachuu dandeenya. Kana bira dabartanii garuu badii guddaa ofitti fidaa jirtu. Isinis Ameerikaas haa ta'u gamtaan Awurooppaa addunyaa guutuun afaan tokkoon eega kan Oromiyaas dhaqanii waraana kana keessatti hirmaatanii isaanis qixuma itti gaafatamuu qabu gaafa jedhanii jedhan tokko lubbuu keessan dhabu lammaffaa akka sabaatti badii nutti fidu waan hin taaneenii jechuudha. Sadaffaa dhuunfaa keessanitti rakkoon isinitti dhufuun inni kun hundi badii waan ta'eefi wanta kanarraa deebi'a. Wanta kana warri humnaan isin geessanii badaa deebi'a achi. Yoo barbaachisaa ta'e bakka barbaachisaa ta'etti nu bilbilaa, nu gaafadhaa. Yoo waan ittiin galtan dhabdan qarshii isinii ergina. Qarshii walitti qabnee isinii ergina.
yoo karaatti waan konkolaataa dhabdan waan ittiin deebitan yoo dhabdan yookiin immoo akkuma dhaxxaniin harka kennadhaa warra Tigraayitti harka kennadhaatoo achiin booda nuti humnaan dhufne jedhaatoo Red Crossiitti isin haa eegu. Achiin booda yoo karaan banamee jira gara Suudaanii deemtanii achiin booda gara biyya alaa deemuu dandeessu gara deemuu ni dandeessu yoo sunis ta'ee jechuudha. Achiin harka kennadhaa. Yoo barbaachisaa ta'e immoo yoo inni guddaan inni filatamaan wabootti gala. Agar manatti dhufanii isin qabanii morma keessan qabanii diina isin laatanii sanyii keessanis ijoollee keessan maatii keessan guutuu haga salphistan carraa maatii keessanitti haga cuftanii ijoollee barattu qabdu ijoollee guddattu qabdu ijoollee boru eessa nuugaa jettanii yaaddan qabdu isaan hunda salphisuurraa isaan hunda badii itti fiduurraa yoo barbaachisaa ta'e isinitti dhufanii jennaan yookiin hin dhufuu yaaddanii jennaan hidhataadha isinii milishaa gandaati isinii leenjii 7-2 fudhattaniirtu qawwee isinii kennasan qabadhaa bosonatti gala. Iddoo hundumaa aanaa hundumaa waboon jira hin beekna isinis beektu eessa akka jiru kanaafiyyuu badaa gala waboottis bakamuu baattan badaatoo bosonumatti iyyuu gala. Haga barri deebi'utti haga rakkoon kuni darbutti achi keessa ummata miidhin malee ummanni isin hin tuqu ummanni isin jiraachisa ummanni isiniif dhaabata ummanni isiniif ta'a. Kanaafi badii ofitti hin fidina badii guddaatu nutti dhufuudhaaf deemaa jira akka Oromootti. Kuni akka Oromootti akka sabaatti illee waan badaadha waan tasuma sanyiin namaa ilmi namaa kanaan himatamuu shakkamuu hin qabnedha. Wanti kuni amma milishaa Amaaraa qofaanii miti kan dhaabbachuudha kanaan qofan dhaabatu. Ameerikaan amma walumaa galatti warri naannoo sana jiranii warri waan kana dhagaanii Amaara gaafa jedhamu imeejii biraatu itti uumamaa jira amma. Amaara gaafa jedhamu nama dubartii gudeeduu qofa malee homaan beekne nama duguggaa sanyii geggeessuudhaaf ta'u nama akkasii waan akkasii kanatu itti dhagahamaa jira amma warra Ameerikaa biraa isatu hoggantoota biraa kan jedhu. Kanaafi dhimmi kun gara embaasii faarrattis maalii faarrattis dhiibbaa waan qabuufi carraa argatan miidhuu danda'a. Carraa dhumti yoo dhufe carraa sana akka argatan hin godhu. Lammaffaa immoo gargaarsa investimantiidha. Naannoon Amaaraa warra akkasiiti. Warra lafaa jedheeti duguggaa sanyii geggeesse. Warra ummata Tigraay lafarraa fixe. Gaafa jedhan investor akkamiitu naannoo sana deema. Investor akkamiitu invest gochuu dhaqa. Maqaa gaarii qabaachuun waanuma hundaaf tola. Maqaa gaarii kana nutis agammaa Oromoos haa ta'u Kibbas haa ta'u warra kaan warri alaa maqaan dhoofne. Kanaafi maqaa hin dhaamin kana maqaa kana qabataniituma turutu barbaachisaadha. Balaa Abiyyi qofatti Oromoon kan qeeqamu. Kanaafi otoo itti yaaddanii gaariidha. Otoo wanti kuni isin boodderra gaabbutu jira. Boodderra rakkoo keessa erga galaniin booda akkamitti keessaa baana jedhanii rakkachuutu jira. Kanaafi kanuma isinitti himnaa. Gama biraatiin oduu itti aanutti deemnaa. Oduun itti aanu oolmaa Oromiyaati. Oolmaa Oromiyaatiin ibsa Oromiyaan har'a baasee jira. Ibsi suni ibsa baay'ee nama baay'ee nama dinquudha. Baay'ees kan nu ajaa'ibee waanuma nu ajaa'ibee fi ibsa kana akkamitti baastanii yoo xinnaate ibsa sana keessa yoo argitanii jirtu ta'e ibsichi waan hedduu nama gaddisiisu waan hedduu nama ajaa'ibus ta'eeti kan argine. Ibsi suni ibsa otoo hin ta'in akka ibsa mootummaa naannoo Oromiyaa otoo hin ta'in ibsa mootummaa Amaaraa fakkaata. Duraan dursee laanguchii dhumti isaa mataa isaatiin akkitti inni itti qophaa'ee kan
kani mootummaa naannoo Amaaraa fakkaata malee kani Oromiyaa hin fakkaatu kan waan hedduu waan of keessaa qabuuf jechuudha. Jechuun jecha Oromiyaan ofiin hin jenne yookiin hundumtuu iyyuu ilaalcha mataa ofii qaba akka itti ilaalu qaba. Yoo xinnaatee hundi isaayyuu akkanatti ilaalamaa akkasitti ilaalamaa yookiin seenaan keenya akkasitti ka'a jedhaniiti kan isaan laalanii kanaafi isa kana irratti silaa egaa Oromooni hacuuccanni biyyattii sanii akka jiruudha kan inni ibsu. Hacuuccaa kana immoo kan geggeessanii warra gita bittootati jedheeti kan amanu Oromooni. Gita bittootatu hacuuccaa kana geggeesse gita bittaa kanatu hacuuccaa kana fide jedhaniiti kan isaan amananii. Hacuuccaan kana har'a utuu hin ta'in hacuuccaan turee jira. Hacuuccaan kuni kan inni gahuu danda'ee waan gita bittaa tokko gita bittaa isaa akka jedhamutti gita bittaa Amaarati. Gita bittaa Amaaraa kanatu waan kana jalqabe. Kanaafi gita bittaa Amaaraa kana har'a utuu hin ta'in turee jira erga jalqabee jedhaniiti kan isaan amanan. Amma garuu har'a ibsa baasan kanatti Adawaawiinis yookiin sabaaf sablammiini qabsoo kana godhanii ture kana jala ba'uudha. Kuni haga ammaa waan amanamee jirudha. Kana haalli kuni hin jiru waan jedhamuu miti. Kuni garuu amma akka hin jirreetti kan ibsi har'a baase kuni kan inni ibsu ibsi har'a bahe kuni akka hin jirreetti hacuuccaan kuni akka hin gahinitti hacuuccaan kuni akka duraan dursee warri abbuut yookiin wayyaaniin ummatuma tokko jechuu isaaniiti malee kan biraa waan tokko warra Amaaraa sana Amaarri amma ummata Amaaratiin nu hacuuce jedhanii ummata tokko adda baasaniiti kan isaanii jeeqaa turan yookiin adda baasaniiti kan isaan balaaleffachaa turanii adda baasanii farrajanii jedhaniiti kan isaan jedhanii. Egaa kana jechuun warri Amaaraa kanuma Amaarati jedheeti kan inni dubbatu. Garuu mee waan kana ofumaa keessanii dhaggeeffadhaatoo dhuguma kan Oromiyaa የሀገርና የህዝብ ሉዓላዊነትና ነፃነትን ለማስከበር በሚከፍለው መስዋዕትነት ላይ መንግስት የክልሉን ህዝብ ማቀናጀት በወንድሞቻችንና አብሮነት በኢትዮጵያ ላይ የሚቃጣውን የውስጥና የውጭ ትንኮሳ ለማክሸፍ ዝግጁነቱን ይገልጻል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የፌደራል መንግስቱ የወሰደውን የአንድ ወገን ተኩስ አቁም እርምጃ ለህዝብ ጥሩ የጥሞና ጊዜ የፈጠረ መሆኑን አምኖ ሲደግፍ ቆይተዋል። ይሁን እንጂ ካፈጣጠሩ የጣመመው ህወሓት ጁንታ ለህዝብ ጥቅም ተብሎ ለተደረገው ጥሪ ቦታ እንደሌለው በግልጽ አሳይቷል። ዛሬም እንደ ትላንቱ ባሮጌ የፖለቲካ እይታ ተሞልቶ የጦርነት ነጋሪትም እየጎሰመ ይገኛል። ኢላላ አሲት ቶኮ አሱመት ባሮጌ የፖለቲካ እይታ jechuun aroogeen suni kan sabaaf sablammiiti jechuudha. Ilaalcha sabaaf sablammii sana ilaalcha sabaaf sablammii waan qabuuf aroogeedha. Inni haaraa ta'e maal akka ta'e nutti hin himne kana mootummaan naannoo Oromiyaas ifatti baasee hin dubbanne kanan jedhe hin jenne hundumaaf iyyuu taadeemu. የህወሓት የፖለቲካ ጽንሰ ሐሳብ ህዝብን እንደ ጠላት በመፈረጅ ላይ ያተኮረ ነው። egaa kanas na ilaala የህወሓት የፖለቲካ እሳቤ ህዝብን እንደ ጠላት መፈረጅ isa kana dura gaafa hundaanii naannoo Amaaratu kana jedha gaafa hundaanii iliitiin Amaaraa guutu kan inni jedhu gaafa hundaanii wayyaaniin ummata Amaaraa akka Amaaratti diina godhatteedha kan isaan jedhu akka diinatti farrajanii ka'aniidha kan isaan jedhan. Kana mootummaan naannoo Oromiyaa jedhee hin beeku. Oppiidiyoon takkaa jettees hin beeku. PP bilchiginnaan Oromiyaas kana jedhee hin beeku. Kana kan jedhu naannoo Amaaraati. Kanaafi ibsi kuni kan Oromiyaati. Kanas naa qabadhaa. የግጭት መነሻ የአንድነት ጸርና ለሀገራዊ ብሔርተኝነት መውደቅ ምክንያት ሆኗል።
የጁንታው ጸረ አንድነት ፈንጂ በየቀኑ እየፈነዳ ለዜጎች ሞትና ስቃይ ምክንያት በመሆን አመታትን አስቆጥረዋል። ካናው የኙቱ ጀዳ ካናማ ጀቹኒ ሰባብ ሰብለሚን ኩኒ ኢላልቺ ሰባብ ሰብለሚ ኩኒ ኢላልቺ ሰባብ ሰብለሚ ኩኒ መድ ወልቲ ቡኢንሳ ተኤራ ቢየቲ ከነ ኤኙማ ቢየቲ ዳበምሲሴ ጀራ ኢትዮጵያ ከን ጀደሙ ኤኙማን ቀብዲ ኢትዮጵያ ከን ጀደሙ ማሊ ኢብሱ ደንዴ ከነ ባይ ነማ ገዲሲሱ ፈከኛፋማ ዋኒቲን ኢብሰሙ ቶኮ መለቶዳ መለቶ ወሊ ገላ ሂን ቀብኑ አካ ኢትዮጵያ አማሪ አላባዳ ቶኮ መለቶን ይረት ወሊ ገል አላባን ቶ አማሪ አላባን ኢትዮጵያ ማሊ ኡርጂ ኦፈራን ቀቡ ጀሬቲ ከኒኒ ሞር ኩኒ ሞ ኡርጂ ኦፈራ ቀባቹ ቀባ ጀሬቲ ከኒኒ ሞር አላባን ኩኒ መታሳቲን የሮሜ ቀጅጅረሜ ኃይለ ሥላሴን ከምብራ ረካት ደርጊን ከምብራ ረካት ወያኔኒ ሳምባሻ ረካት ጀረኒቲ ኩኖቲ ኡርጂ አቸራ ጀሩሳና ሞር ኤኙማን ኢትዮጵያ ዋንጀረሙ ማሊ ዳይኒ ኤጋ ወሊ ገልቴ ተኮን ቀባ አካ ኦሮሞቲ ወሊ ኑቲ አካ ኦሮሞቲ ወሊ ገልቴ ቀብና አካ ኦሮሞቲ ኤኙማ አፋን ኬኛ አፋን ኦሮሞ አፋን መለቶ ኬኛ መለቶ ኦሮሞማ ኬኛት አፋን ኦሮሞ ጀቹ አኒ ኦሮሞዳ ጋፈን ጀዱ ገረ ተኮን ከነይብሱ አፋን ኦሮሞ ዱበቹ ኮት ኢሳ ቆፋ ጀቹ ኮቲም ገሩ ኡላጋ ከሳ ኢሳ ተኮ ዳይ ዲጋ ኦሮሞማ ቀባቹን አባ ሃደኮ እንዲስ ኡላጋ ተኮ ዳይ ኢሳ ከሳ ኢላቻ ኦሮሞማ ቀባቹን ሴና ወልፈካታ ቀባቹን ከነ ሁንዱባ ኢትዮጵያ ወላለጅን አፋን ኢትዮጵያ ማለት አፋን አማራቴ አፋን ኦሮሞቲ አፋን ትግራይ ማሊ ደካ ኤኙማን ኢትዮጵያ ኢሳን ጀራንኩዲ አሲቲ ካኒ ኤኙማን ኢትዮጵያ ከበዱ ጎረ ኤኙማ ከሚ በለሰና አፋን አማራ በለሰሞ ኤኙማ ከም በለሰን ኑታሂማን ሞ አላባ አጼ ሰነ በለሰኒ ዮኪን ኢሳ ገተኒ ከነፊደን ኤኙማ ዱምቲ ኢቲምቦን ኩኒ ከኔኙ ኤኙማ ከነ ጀዳኒ ቤኮ ፒዲዮን ጀዳኒ ቤኩ ሃንጋማ አጋ ዱፍኔ ከነቲ ከነ ጀዳኒ ቤኩ እታፉፍ የደህንነትና የኋላ ቀርነት አሽከርክሪት ዘመን አራዝሞብናል። እድገታችንና የብልጽግና ጉዞ እንቅፋት በመሆን እንድንሸማቀቅም አድርጓል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሀገርና ህዝብ በቀዳሚነት እየተጎዱ ነው። ህወሓት ጁንታ ይታገላቸዋለሁ ብሎ የሚናገረውና በስማቸው እየኖረ ያለውን የትግራዋይ ህዝብን ጨምሮ አስቦላቸው ወይም ተቆርቆሮላቸው አያውቅም። ይህ ቡድን ትላንት የሃውዜን ህዝብ በሚገባይበት ቦታ ላይ ቦምብ በማዝነብ የጅምላ ጭፍጨፋ ሲፈጽም ለፕሮፓጋንዳ ግብአትነት ኦኬ ከነሲ ሳንመቱ ጀድ ከነሲ ኦሮሞን ቶኮ ኦፒዲዮን ተካ ዋን ከና ዱበቴን ቤት ሃውዜን ረቲ ከንሶበኒ ቦምቢ ደርበተኒ ማሊ ጀደኒ ዋን ሂንጅሬ ወራበኒ ፕሮፓጋንዳ ዳፍ ጀደኒ ካታጎሪካሊ ዲናይ ከን ጎዳ ቱረ ኤሊቲ አማረቲ ከን ከናፊ ወልማገለቲ የሮ ኬሰኒን ፉረዱ ነምኒ ነኒ ጋፈዴ ኢብሲ ኩኒ ጉባዳ ቆጳዬ ዱፌ መሰራ ሞቱማቲ ቆጳዬ ዱፌ አካ መንታ ኬኘት ዳንኤል ክብረቲቱ በራዬ ዳንኤል ክብረቲቱ በሬሴ ኑቲ ኤርጌ ከናፊ ሱማ ከና ዴቢስኔ ጎኔ ኢቭን ከምብራሃፉ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ጋፋይዳ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ከኒኒ ገገፈሙ ዲጅራ ነመገገሳ አብስትራክቲቪቲ ነመቱ ገገሳ ነምኒ ገገሱ ሱኒ ማአደ ዱሬዳኒ ሽመልስ ገንገገሱ ሽመልስ ባዲያ ጀራ ሽመልስ ጄኔሬተር ቆናምቡላ ዳከነ ጀሬቲ ባዲያ ከሰ ጀራ ኢዶ ሰኒት ትገሰኒቲ ኢብስ ኩኒ ከምባይ ኤኙ አባ ኢብሳ ከነ ከምባሲ ኤኙ ኢብሳ ከነ ከኒ ዱቢሴ በሬሴ ኢጀኖ ከኛ ጀሬ ከና ሚዲያ ፋደር ቡከን ጀሬ ኤኙራ ሂንጅሩ ኩኒ ቆጳዬ በሬፈሜ መቃ ሞቱማ ኦሮሚያቲኒ ከምባይዳ ማሌ ከሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ሚቲኑ ጀረኒ ኢስኒ ሱመን ኦሮሞ ከነ ቁበ ቀባዳ አማነች ፌደራሊዝም ወንጀደሙ እንጅሩ አክቹአሊ
Mee federalizimii bakka bu'uudhanii masaraadha egaa waan hunda hojjetanii duraan dursee egaa kana duras deebi'ee isinitti himee jira. Shimallis kan biraa haa fuuti haadha warraa fuudhurratti yookiin fuudhurratti waan aangoo hin qabaannedha. Abiyyi fuudhi jennaan fuudhe, Abiyyi ishee fuudhe jennaan fuudhe kanuma. Lammaffaa eegduu mataa ofii hin qabu. Abiyyitu ramadee fi eegduun Shimallis mindaa kan nyaatan 4 kiiloodhaayi. Kan ajaja fudhatan 4 kiiloodhaayi. Waan hundumtuyyuu harka masaraa kan Shimallis qofaa miti otoo jennu kan naannoo Amaaras akkasiidha. Kan naannoo Kibbaas akkasiidha. Warra mootummaan arfan keessattuyyuu sadeen dhiifama. Kibbaa kan Sidaamaa hin beeknu amma akkam akka godhanii kan Kibbaa kan naannoo Amaaraa kan Oromiyaa hundumtuyyuu masaraadha kan ajajameen bulaa jiru. Kana egaa kan nutti agarsiisu walumaa galatti isaantu hojii kana hojjechaara malee qaama biraatu hojii kana hojjechaara malee mootummaa naannoo Oromiyaa kan jedhamu kun hin jiru. Waliin dha'uudhaa fi maqaa kanaan baasan malee wanti tokkoyyuu wanti ifa jiru hin jiru. Kanuma isinitti mufanii kana quba qabaadhaa. Gama biraatiin oduu ittaanutti deemna. Oduu ittaanuni Safaricom qarshii dhorkatame Ameerikaanii qarshii hin kennu jettee jirti. Dura qarshii kana Safaricom fi bifa addaatiin special jedhame maaliif economic interest sanction economy jedhamu sana keessa galee achiin booda Safaricom karaa nama garagaraatiin gaafatee achiin booda karaa nama garagaraatiin loobii godhanii akka gadhiifamuu fi jedhamee ture. Haa ta'u malee Ameerikaan amma waan ani jedhe hin dhagaamne sanirraanii waraanichi hammaatee adeemaa waan jiruufi kanarraa kan ka'ee ani eenyu hin jedhu kana sponsora hin goonu jechuudhani akka egaa waan kuni akka dhaabbatu liqaan kuni akka dhaabbatu jedhanii jiru. Egaa liqaa kana Keeniyaadhaan walitti bu'anii Keeniyaa kan inni ittiin araarfachuu danda'a biyyi karaa Safaricom kanaanii dhaabbata Keeniyaatiif waan kennamee fi warra dhiyaatinis karaa saniin walitti araaramuudhaaf kan inni barbaadee ture. Keessattuu karaa Keeniyaatiin Ameerikaadhaanis Yurooppidhaanis walitti araaramuudha jedheeti waan kana keessa kan galee garuu kuni otoo hin ta'in hafee jira. Kanaan egaa qaanaanii jiru. Safaricom tarii waan kanaa fi liqaa iddoo biraatti argachuu danda'a jedhamee jira. Garuu iddoo biraatti gaafa argatu liqaa baay'ee mi'aa ta'eeni yookiin immoo interestiin isaa baay'ee guddaadha. Sanaanii haala amma jiru kanaanii hin baasu jedhamee yaadama. Kanaaf tokko liqaa barbaaduun kuniyyuu mataa isaatiin yeroo jalaa fudhata. Lammaffaa liqaan sunis haga inni tilmaame ol waan ta'uufi bu'aa irraa argachuu waan hin dandeenyeef kanaanis miidhamuu danda'a. Kanaaf tarii isuma kanaayyuu keessa deebi'ee ilaaluu danda'a jedhameeti yaadamaa. Sanaan alas amma kan mari'achaa jiranii infraastrakcharii irratti mootummaan Itoophiyaa infraastrakcharii teelee fayyadamta jedheenii cinqaa jira. Isaan garuu no kan mataa keenyaa dhaabbanna jechaa jiru. Maaliif gara biraatiin kan Ingilizis waan keessa jiruu fi kan Ingilizii keessa jira taananii meeshaa telekoomii Chaayinaati kan Itoophiyaatti dhaabe. Meeshaa telekoomii Chaayinaa kanatti kaampaaniin Keeniyaa fi kaampaaniin Ingilizii hin fayyadamanii waan shakkanii fi hin basaasuu waan garagaraa jedhanii waan shakkanii fi dhoorkadhas waan ta'eef kanaaf kan keenya ijaarrannaa jechaa jiru. Kanaan egaa waliigalteen haga ammaa hin godhamne. Kanaan gara oduu ittaanutti deemna. Oduun ittaanu mootummaan gamtoomaniin waraanaa jira jedhee jira. Har'aa kun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Daa'imatu bulchaa jira biyya sanaa. Wanta biraa otoo hin ta'in Redwaan Hussein mootummaa gamtooman keessaa jedhee jira. Kuno waanuma inni jedhudha. ባለፈው መንግስት ሰብአዊነት ላይ የተመሰረተ የተናጠለ የተኩስ አቁም ውሳኔ ከመወሰኑና ሰራዊቱን ከማስወጣቱ ጋር በተያያዘ
ያሉ ጉዳዮችን መግለጻችን ይታወቃል። በዛሬው ዕለትም ያንኑ ታሳቢ በማድረግ በሀገር ውስጥም በዓለም አቀፍ ሁኔታውም ላይ የሚስተዋሉ አጠቃላይ አዝማሚያዎችን ታሳቢ ያደረገ የፌደራል መንግስቱን ምልከታና አቋም በተመለከተ አጭር ማብራሪያ ለመስጠት ነው። እንደሚታወቀው ባለፉት 8 ወራት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተፈጠረው ግጭትና በዚሁ ሳቢያ መንግስት ተገዶ በገባበት ዛሬ ተጠቅማቸዋል ብለን እንከሳቸዋለን እና አዝመራው ሳያልፍ የእርሻ ጊዜው ሳይስተጓጎል ተኩስ አቁማችሁ አርሶ አደሩ ማረስ የሚችልበት እድል መፈጠር አለበት የሚል ውትወታ ሲያካሄዱ ለነበሩ ዋናው ምክንያታቸው፣ ዋናው መሻታቸው፣ ዋናው ፍላጎታቸው ምንም ይሁን ምን እነዚህን ጉዳዮችን በተለያዩ የዓለም አደባባዮች በተናጠልም በጋራም ሲያስተጋቡ ለነበሩ አካላት ምላሽ የሚሆን ነበር ተብሎ ይታሰባል። በእርግጥም ለህዝቡ እና ለኢትዮጵያ ደህንነትና መረጋጋት ተጨንቀው ለነበሩት ደግሞ እፎይታ የሚሰጥ የሚያስፈግግ አዎንታዊ ውሳኔ ነበር ተብሎ ይታመናል። ውሳኔውን ተከትሎ የታዘብናቸው ጉዳዮችና አዝማሚያዎች እንደ መንግስት የሚከተለውን ይመስላሉ። የምናውቃቸውንም የራሳቸውንም አፍራሽ ዝንባሌዎች የምንጠራጠራቸውንም በግል የምናውቃቸው የነበሩ አፍራሽ የነበሩ ዝንባሌዎችን ስፋት እና ተያያዥነት እንዲሁም ቀጣይነት መንግስት ለማረጋገጥ የቻለባቸው አዝማሚያዎችን ታዝቧል። ሊቀበለው የሚገባ ጉዳይ ተፈጽሞ እያለ ባላየ ባልሰማ የማለፍ ዝንባሌዎች ታይተዋል። አንዳንድ የምዕራብ ሚዲያዎች ይህንኑ አይተው እንደ ሚዛን የወታደራዊ ሚዛን ማስተካከያነት እየተጠቀሙበት መሆኑን በማጉላት በአዎንታ መልክ ለመዘገብ ያሳዩት ዝንባሌም ጎላ ያለ ትዝብት ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው። ህወሓት አሁንም ግጭቱን በአፋርም በአማራ በኩልም ለማንቀሳቀስ ለማስፋት የሚያደርገው እንቅስቃሴም መንግስት ከወጣ በኋላ በአካባቢው ላይ የሚደረጉ አሉታዊ እንቅስቃሴዎችንም ለማወቅም ለማጋለጥም ለመኮንንም የሚደረገው ሙከራ አነስተኛ ሆኖ ታይቷል። መንግስት ተኩስ አቁሞ አካባቢውን ለቆ የወጣው ለህዝቡ እረፍት walumaa galatti isinitti himaa akka isaan jechaa jiranitti amma waraanni kuni kan gaggeeffamaa jiru nuu fi wayyaanee jidduu qofa otoo hin ta'in warra international media kana jidduutti kan gaggeeffamaa jiru. Kanaaf kan waraanni kuni baay'ee rakkisaa kan nutti ta'e isaan gargaarsa waan kennaniif maqaa gargaarsaatiin galanii achiin booda waan garagaraa waan godhaniif gargaarsa kana meeshaa waraanaa kennuu fi sanaan dhalas ibsa yookiin ijjannoo isaanii calaqqisiisaa fi jiru miidiyaa addunyaatti gabaasaa jiru. Isaan rakkatanii isaan akkas ta'anii isaan asiin ba'anii jedhaniiti kan isaan dubbatanii. Kun immoo balaa guddaa qaba. Kuni balaa guddaa waan qabuu fi ammaanichi akkasitti adeemu taananii hin baasna. Biyya keenya eeyyama akka eeyyama isaanii haqnee baasnaa jedhanii jiru. Kana jechuun egaa mootummaa gamtoomanii eeyyama hin kenninu jechuudha. UN-dha eeyyama hin kenninu jechuudha. Biyyattiin UN akka miseensa UN-tti mallatteessitee jirti. Dhaabbanni UN kamiyyuu biyya keessa galee gargaarsa kennuu ni danda'a. Haala adeemsa amma jiru kanaani yoo isaan fuulatti guranii jedhanii akkuma gamtaan Awurooppaa murteesse kana gargaarsa Tigraay kennamu isaanii karaa bridge lift jedhamu kanaani qilleensarraa darbachuudhaaf deemaa jiru. Isaan qilleensarraa darbachuudhaaf deemu taanan immoo biyyattii wanti isaan dubbisaniif iyyuu hin jiru. Sanaan alas karaa argataniin wayyaanee ni deeggaru. Karaa argataniin even gaafa sanii yeroo qilleensarraa buusaniif sanii isa wajjiniin wanti isaan buusanii baay'een jiraachuu mala. Kanaaf karaa koriidarii gara Suudaanitti baasu kana erga qabataniin booda erga waan sana karaa sana bansiisaniin booda achiin booda waan barbaadanis galchuu ni danda'u jira. Kanaaf kuni badii ofitti fiduu malee waan biraa hin dabalu.
waan kuni mootummaan gamtoomanis haa ta'u gamtaan Awuroopaas haa ta'u Ameerikaas haa ta'u addunyaa guutuun afaan tokkoon uummata kana warra kana akka balaaleffatu gochuudha malee waan biraa miti. Kanaafi kuni mammaaksa Oromoo tokkoon xumurama. Mammaaksi Oromoo akka jedhutti harreeni hidhaa kutte jennaani ofittuu gabaabsiteedha. Yoo mootummaa gamtoomanii akkasitti dutanii akkasitti balaaleffatanii akkasitti dheekkamanii haa ba'u jedhanii Redwaan Hussein nama duraanii nama beekadha nama jedhamudha. Nama xinnoo achi keessa wayyoo qaba nama jedhamu ture. Nama hubannoo kanas qabaachuu ni danda'a jedhamee yaadamu ture. Egaa namni tokko namni mataa qabu dhabamee gargaarsi hin geenye maa jettanii kan inni himachaa jiru amma Redwaan Hussein kan inni jechaa jiru maaliif nu faarsuu diddanii nuti dhukaasa dhaabnee dhukaasa baga dhaabdan kan nuun jedhe jiru kan nu faarse hin jiru jara balaaleffanne wayyaaniin jechuun yeroo tokko nuti yeroo dura isaa jedhanii mootummaan gamtoomanii araarama gaafa jedhu maaliin araaramna warra badu eessa jiru eessatti barbaanne warra qilleensarra jiranii isaan sanaan araaramna akkamitti qixa nu ilaalan akkamitti qixa ilaalamne nuti mufaatii qabna jechaa turan sanarraa deebi'anii immoo humaa isaaniitiyyuu hin araaramna jedhan dhukaasa dhaabnee araara barbaannaa nu hin araaramna wajjiniin mari'achuu barbaannaa jedhan deebi'anii immoo amma nuti akkas jennee turre waan jenne kanaa fi nun deeggarree miidiyaan kavareejii nun kennine nun faarsine kanaaf immoo ammaan achi waraana keenya sitti fufnaa lammaffaa warra kanas hin baasnaas keessaa jedhan maal jechuudha kuni afaan eenyu amanna eenyutu maal jedhe maalidha wanti ta'e har'a waan biraa hoo jedhan bor waan biraa hoo jedhanii isaanis akkam godhaniiti kan isaan wajjin hin galan yeroo tokko dhiifama. Dhiifama dhaggeeffattoota keenya. Kanaafi dubbiin kun egaa baay'ee rakkisaa ta'aa jira warra kana waan jedhanii gadhiisan wallaalanii jiru. Sanaan ala oduu itti aanutti gaafa deemnu Taayyeenis akkasuma waanuma wal fakkaatudha. Wanti jara kanarraa argaa jirru Taayyeen waan biraati kan inni jedhu Taayyees haa ta'u warra bilchiginnaa kana eenyu maali akka jedhan kana amanuu wallaallee jirra. Amanuunis nu rakkisee jira. Gaafa tokko kan biraa jedhu gaafa tokko kan biraa jedhu namni